Namoonni afur nu biraa bidiruurraa utaaluuf murteessani. Dooniiwwan fe'umsaa hedduun isaan bira kan darban ta'us namni isaan gargaaru hin turre. Beelaa fi dheebuun humnaa olitti ta'eera. Kaapiteenii yookaan nama bidiruu sana oofu dabalatee namoonni 10 du'aniiru. Imala Seenegaal irraa jalqabee karaa odola Kaanaarii kan Ispeenitti taasifamu. Galmi isaa gara biyyoota gamtaa Awurooppaa ga'uudhaafi. Yommuu imalichi jalqabu torban tokko keessatti akka xumura argatuu fi hojii dhabdummaaf furmaata fidee akka dhufu ture. Garuu bidiruun namoota 101 feetee kaate bishaanirra yeroo ji'a tokko ol itti fudhateera bakka ga'umsa ishee ga'uudhaaf. Guyyaan isaa gaafa hagayya 14 bara 2023 kaaba baha Keep Verde irraa fageenya kiiloomeetirii 290 irratti kan argaman namoota 38f guyyaa fayyinaatti ture. Namoota 63 bidiruu kanarra jiraniif garuu yeroon isaa darbeera. Godaantota hordoffii malee yaadannoo malee badan. Namoonni balaawwan akkasii irraa hafan immoo daandii godaansaa lubbuu namootaa galaafatu. Imala lixa Afrikaa irraa gara Awurooppaatti hojii barbaachaaf godhamu seenaa namoota du'anii dubbatu. Gareen namoota 101 kanneen magaala qurxummii baasuun beekamtu Faasbooyee Senegaal irraa gara Awurooppaatti kan imalan hojii barbaacha. Waggoottan dura dhaabbileen qurxummii baasan kanneen doonii gurguddaa qaban biyyoota akka Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashiyaa irraa dhufuun namoonni Senegaal kanneen hojii qurxummii baasuu irratti bobba'anii turan abdii kutannaa keessa akka galaniif sababa ta'eera. Batiyee ga'ee dargaggeessa waggaa 31 kan balaa kanarraa hafeeru. Osoo qurxummiin galaana keessa jiraate namoonni godaanan akkasiin baay'atan jala. Guyyaa jalqabaa imalli keenya gaarii ture kan jedhu Batiyee ga'ee gaafa guyyaa 10ffaa boba'aan keenya dhume. Qilleensi dhiibbaa guddaa nurratti uumeera jala. Paapaadiyee kan ganna 19 Faasbooyee keessatti qurxummii kiyyeessuun jiraataa turee fi imala kanarra ture. Hundi keenyayyuu galaana sanarratti waan dhumnu nutti fakkaatee ture jechuun haala ture akkasii yaadata. Galaana qixxa lamaanirra erga geenyeen booda qilleensi galaanicha lamatti hire. Doonii fe'isaa argaa turre. Harka keenya yommuu itti raasnu nu gatanii darban. Garuu immoo viidiyoo waraabbachaa turan haala nuti keessa jirru. Boba'aa xiqqoo nu haftee ture ishee fayyadamnee gara daandiitti ba'uuf yaalaa turree jala. Dargaggeessi waggaa 16 biraan balaa kanarraa ooleeru Moorkaanjii yommuu dooniiwwan arginu akka isaan nu gargaaran yaadaa turre. Isaan garuu nu dhiisanii nu bira darbuu jale. Fernaandoo Niikulaa nama lammii Senegaal hin ta'in warra lubbuun hafan keessaa qofaa ture. Osoo dooniiwwan biroon boba'aa xiqqoo nu deeggaruuf eeyyamamoo ta'aniiru ta'e gara Ispeenitti ba'uu dandeenya ture. Yommuu kaapiteenichi du'u isa komachuu jalqabne daandii nan beeka nuun jette garuu immoo bakka ga'umsa keenyaa nu geessisuu hin dandeenye jechaa turree jala. Imaltoonni kaapiteenichatti quba qabuu jalqaban baay'ee itti aaranis sababii bakka ga'umsa isaanii dhaqqabsiisuu hanqateef. Keessumaa daandiirra erga geenyeen booda amala hamaa kaapiteenicha agarsiisaa dhufeen baay'ee aarree jechuun warri balaa kanarraa oolan dubbatu. Imaltoota sodaachisaa ture. Tarii seexana yookaan hojii xibaaraatu isa argatee jechuun dubbatu imaltoonni kun. Hagayya 15 bara 2023 namoonni balaa kanarraa hafan gara Keep Verdetti akka ba'an ta'ee torban tokko booda xiyyaara humna waraanaatiin tokkoon isaaniif doolaarri Ameerikaa 40 kaffalamuun Daakiraarraa gara Senegaalitti akka deebi'an taasifameera. Kanneen balaa kanarraa hafaniiran namoonni 38 Senegaal keessatti hojii argachuun itti ulfaata. Paapaadiyee dargaggeessi waggaa 19 kan balaa kanarraa lubbuun hafeeru ammayyuu karaa biraa barbaannee deebinee ba'uu barbaannaa jedheeraa jala. Gabaasni Associated Press.